Waanyoon gosa meeqa qabdi? Gosa lama qabdi xiqqoo fi guddoo. Isin guddittiin yoo ati konkolaataa Lexusin bitte, BMW bitte, Jimsa bitte yookiin konkolaataa gugurdaati bitte halkan hin raftu. Waanyoo gugurdoodha. Waanyoon xixiqqishuun jawwaaluma kana irratti ganama laayikii yoo si kennite viidiyoo kee yoo laayikii sun baay'ate baay'ate jettee halkan sirraa guuraa bulte waliin bilbiltee sanu atillee irraa kaasi laayikii gootee mi jette xixiqqishuudha tun. Allahu Akbar. Rabbi irraa du'aatiisu. Je m'appelle Ababo, je suis étudiante dans l'école Ambo, Ifaboro Ambo. J'apprends la langue française. Daandii gindabaratu hojjetamaa jira amma dhumoo fi jette. Afaan meeqa dubbattati? Sadi dubbatta. Atoo yaareed meeqa dubbatta tokkumni? Ani afaan Oromoo kan Shawaa, kan Wallaggaa, kan Harargee, kan Karrayyuu, afaan jaamu manaamin hin beekan. Waan baay'ee waan isin hin jennu qabnu isinirraa baranna malee isin barsiisuuf hin dhufne. Ay jabaadhaa sirriitti baradhaa waan isinif cimee jiraannaan immoo na gaafadhaanii nama gaafadhee deebisaa isinif fuudha. Baandaa ilmaa akka ilaallu yaandaa hin dirqatu. Wantiif cimanii qo'atanii jennaan gaduu danda'uun jedha jechuudha galatooma. Galatooma. Gaafadhu karaa mana fiincaaniis. Lakki koolidariidhaan jiksanii. Sagantaa keenya irraa dubartii hojii konkolaachisummaa keessatti bobbaa'uudhaan jireenya isii injifachaa jirtu keessaa addee Hindisaar Maammadis jiraattuu aanaa duwwaa 8 Dooddaa Lagaarreeti. Isinis konkolaachiftuu baajaajiiti. Addee Hindisaar kanaan dura konkolaataalee garaagaraa iddoo garaagaraatti oofuudhaan kan muuxannoo bara dheeraa akka qaban ta'us kan nu taphachiisan ture. Gaafa qosheen jiidesa anka isaan ture. Ekskavaatara fattanamaa jaanii fattanamnee ture. Gaafa sarradaatiin dura ture giriis godhinaan jee na biraa kutee maallaqaan goosistee naan jee firraa. Gaafaan dura qaxaramu. Dalaguuf dhuftee naan jee namtichi. Dalaguuf dhuftee moo maalii? Dubartii fatanaa itti heddummaate beektaa? Awwa fatanaa natti heddummaate kaniin shufeera ta'ellee eegaan dalagaa eegalellee naan mijjooyne. Nillee dalagee shufeerummaa isaanuma keessa loodaraas dalagee ekskavaataraas dalagee መንገዶች ባለስልጣን አዲስ አበባ keessa. Bas waliigaluu dhabneetiin wanni illee fudhanne tajaajila odoo nu fudhatiin dhiisee bee. Sani amma sila dubartoota waa dandeessi jaanii yaadan inni keenya rakkoon isaanii. Namoota Hindisaar beekan kan dubbifne yommuu ta'u. Akka guddaa ka oofus ni qabdi. Isaanillee kan nuuf ni daaga. Yaa dhaqillee gaafa dhuufin jeena na bawarraa siitiin. Amma bara maamalka isaanii na hinanii ni gaafadhaa finaan. Finfinneetti jalqabe. Nam bilaashitti asalaxanan beekta abbaa godaana alam gana ekskavaatara. Sani ni asalaxana jaanii laxxafaniiti achi seennee baatii sadii salaxannee dubartoota san keessaa ba'e keessaa tokko san keessaa baanee qaxaramnee turre raddaatii ta'eetis dalagee jira. Qansiraallee dalageetiin jira. መንገዶች ባለስልጣን አዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን ከይሳ ወጀዴetiin jira. አመተካ አንገ ቀንስራ dalageetiin jira. Sambooda raddaatiin dalagee amatakaaf gargaaraa ture. Raddaati dhagaafasanii eegas booda raddaatiin ture gaafasan ekskavaatar loader raan ture. Egas booda ekskavaatar fattanamaa jaanii fattanamnee ture. Sani bakka dubartii fatanaa itti heddummaate beektaa? Awwa fatanaa natti heddummaate
خانين شوفيرة تهيلي كان دلقة قليلي مع المجويني نيلي دلقة شوفير ما إسان وخيسة لو دراس دلقة إكسكواتراس دلقة عد من قدوش بالسلطان بيساوا خيسة بس ولي قالوا دمنيتين ونيلي مفردني فقادة مالي تجاجلا ودون مفردتين دي سبه سنة أما سلا دبرتوتا وادن ديسي جاني يادن من خين يركون ساني غافان درك أترامو دلقوف دفتين عنجي نمتوشي دلقوف دفتيمو مالي غاف سرداتين درت ري غريس غودين عنجي نبراكوتي مالكان غوسيستين عنجي كوريچا رافي خنن غودو هندن دهم بيتا هم ندلاتين مالكان غوسيستي عنجي جرا الحمد لله أزجيني قامس مالتين بها ندبيانيس ندبي يو سانكيسة دورة ونوتي دريدوتي ديبي دريدوتي سجين ديبي دريدواني سكانين إيجي متي دلنا نجايبا دلنا بران ما دليدي أنا شيتا كانوا فرديتين دلنا بيتا فوتا فمرد دوانين دلنا بوجتة نعم ورنا على تنبو فتوجرا ورنا عرب سجرا عتي دلا كوفا من دلا في دي رجعني ورنا عرب سجرا دلان وان دلين طيارة ونمنوفتو خناديسي مالي فديد لها ندلا دافتو فيك أبني عجائب أمين بيك خيسافو أما نيو أديسابا رويات يوجد أدرداتي هاي توفي دلا في ديرا توني دلا متي سو تجتي أوفتي نعم أنا قفا من المن مندنو ني إيجت الحمد لله ربي قادر يا أخي ما هنا أوبريت في بيتنا كيلو باشن تبغى هنا كبدالان هنا كبدورجو هنا ديجزاني تات نتاتي مال كرسي هنا خراجي كبدي هنا جبادو تتنا أولي أنا لين هوافي أرى إلمان بيتا إلمان نما قد سيقولا إلمان ما نيلي خير ربي خيسا يسيها باسون جان وان برا لين جو أنا أقولني نمو تكرار راورتني جنباني دلقة شوك أبني أنا ما ديجرينين كبا أوني أدفانسي سيرفي أدفانسين كبا دام ليفل 4 كبا كاروكين كتارا مندن ديس ركوجا كافت دي تنجري تكرر لما رجعت دي كاروكين هيرين أركان كتارا ممكن له هيرين أركان ماكينة سلار كديس بريدا سيرفي هنتي أما سيرفي تين بفهمه سيرفي هنتي لي سلار كديس لي بريدا نين فدا سلا سيرفي تي هركي تكتورين باسو سلا جرين خناني بيتا تبرتين 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 أمان ربيتي جبيسي جبيس جبانو جبيسي جبيس جبانا جبيسي جبيس namni nama taatanii nama gadditan daraa keessan viidiyoo kanaan duraan dabarsinaan siniin jedha gargaarsa guyyaa tokko fuula keessan dura dhaabbadheen beeku har'a garuu giddinatti taanaan dhufee fuula keessan dura dhaabbadheera jechuudha mucayyoon asirratti argitan kun anaaf maatii kiyya jechuudha bakki dhaloota ishee Wallagga Bahaa godinni ishee Naqqamtee aanaa Sibuu Siree jechuudha innaa mucayyoon kun kan isheen jiraachaa turte Saudi Arabiyaa keessa jechuudha erga biyyaa baate immoo waggaa 14 ol lakkoofsisteeti kan isheen jirtu jechuudha har'a borgaltii maatiin utoo eeganii garuu immoo hin boqottee kan nuun jedhan jechuudha innaa amma maatiin nuyis kan barbaannu akka isheen biyyatti nu galtu qofaadha jechuudha biyyatti galuudhaaf immoo waciin barbaachisu sin jira haalattiin galmaatallee waan adda baasnee beeknu hin jiru jechuudha innaa namoonni nu gargaaruu dandeessan kamiyyuu waan dandeessaniin hadaraa keessan na bira dhaabbadhaa na gargaaraa siniin jedha maatiin illee jechuudha otoo isheen argin waggaa hedduu lakkoofsiseera reeffa ishee argee akka owwaallatuufi waan dandeessan kamiyyuu na cina dhaabbadhaan siniin jedha hadaraa keessan
ani dhuga guyyaa tokko gadi bee sarrakkisee hin beeku har'a garuu giddinatti ta'ee dhaaban dhufe waan ta'eef hadaraa keessa waan dandeessanii na gargaaraa insiniin jedha inna maqaan ishee biyya yeroo jirtu yeroo sana kiristaana waan turtee fi mulee taaffasaadha kan isheen jedhamtu amma immoo Samiiraadha kan isheen jedhamtu jechuudha. Akkuma daa'ima gadameessa isheetti baatte kanatti kan isheen boqotte da'umsa jala geessee sababa isaa waan hin akkamiin akka isheen duute hin beeku dhugaa. Wanti nutti himame hin jiru garuu waan nu isinirraa barbaannu akka nu gargaartanii biyyatti nu galchitan qofaadha jechuudha. Lammata immoo namni isin gargaaruu danda'u mucaa Mubaarak jedhamu waan nuun jedhanii fi isatti illee hadaraa keessan nu iyyaa waan dandeessan kamiin na dura dhaabbadhaan siniin jedha. Yoo isin danda'amu baate sheerii illee naa godhaan siniin jedha. Hadaraa keessan na gargaara.